Dubartiin tuni anaafisii fi uudii gaazexeessummaa keessaa baasuuf hidhattee keessumaa udiin dideera odoo hojjedhu ennaa lakki diraamaan hin geenye jala nu baasuuf hidhattee Harmee kana diraamaa hojjennu jedhe yaada yeroo hundaa diraamaa ajaa'ibaa yaade jedhaa ture mee maal waan nuti ajaa'ibaa gara si ceesisuun duratti mee gola artii ceesisna gola artii keenya keessatti artiin akkuma nu yaamtee jira itti fufee jira gaafa guutuutti gaazexeessummaa keessaa nu fudhattu ni eeyna yoo manni irraa nu buufachuu baate jechuudha. Ni gola aartii keessatti immoo asii baanee diraamaa akkamii moo waan akkamii isinitti argisiisna kan jedhu haafu miti reessaan afaan. Dubbatin iccitii waan isaa. Har'a iccitii baay'isa. Naada mana akkanaa tana qabaachuudhaaf hedduudhaan siingoona bareedduuti jedhugaa bunni ka'e dhandhamni isaa ajaa'iba gootaan bunuma magaalaa tana coggaarraa na qabsiise dhugaa oluu ifadheetiin jira magaalaa tana keessa ergatti dhufte immoo jireenyi na qaceelee jira foolli kiyya kunuu hedduudha na ifa. Barni gabbattee osoo agarte namni akkasiin jee hin jiru. Nama hedduudhaan naan je'ee jira inumaatu eegatee dhufte jireenyi kiyya guutuu muudiin kiyyallee naa jijjiiramee jira garuu yeroo ati hojiidhaa baate nyaataa dhugaatirra dabree immoo yaanni hedduun baay'atee jira akka ati na biraa deemtu ganaa siin hayyamu hojii kana hojii dhuunfaatiin asessiiban kana booda jechuudha yeroo xiqqoo booda. Maaluma dhabe jechuuf deemta ka'a. Namni qabu jaarti. Jannata addunyaa keessa jira fistiif deemta. Jannatuma addunyaa keessa bulaa jirra amgaa torbaan tokko qofa narraa ta'e malee jannanni kun ni gabaabsite. Garuu an dalagaa malee taa'uun fedhu beeyte tan akkanaa beeytuun fedha. Namni dalagaa hoggaa bare dalagaa malee mana keessa taa'uun nama muuxeessa waan ta'eef hin fedhu. Dhimma hojiidhaa kana guyyaa hunda itti yaadumatti hin jiraani mee amma dhaabbilee biizinesaa garaagaraatiin wal dubbisutti hin jira yeroo gabaabaa keessatti ji'a 5 yeroo hin caalle keessa biizinesa mataa keetii asitti siif hin bana asitti deebitee bakka yeroo sani kostisheeriin mootummaatis irraa dhume farmaasii mataa keetiitiin sii bana asumatti mana qoricha mataa keetii san gurgurachaa jiraatta malee gana akkanatti adda fagaannee jiraachuun azaadha jireenya akkanaa kun asumarra gahuudha qaba osoo ati jirtu an kophaa akkanaan rakkachuun qabu miidhameetiin jira si jala. Bunuma kanaatu kan hundi situ dubbisee. Buna qofaa miti waan buna caalu waa meeqaa jira gifti. Haa hunda caalaa immoo jaalalateeti akkanaan na dubbiseen si dhabee immoo akkan jireenya kun gaarii naan taane ni beeytame. Duraan maaliif akkas hin jeerre amma bar'anaatu si yaadee bakka dalaguu hin dandeenye jee ta dhufte ana malee ati hoggunda biziidha dalagaan jira jetta wanni guddaan amma bilbilaan kaastu dabareedhaan dhufuudhaan miti laata yeroo mara yoo ati dhufte dasna jaan amma asirraa ka'ee magaalaa san yeroo deemana keenya hattuun cabsitee yoo nu jalaa guurte oomishaa hattuun magaalaa kana ajaa'iba baastee jirti. Ni haa ta'u kan ilaalla itti mari'anna hundaafu. Sumatti haa tolu kan beektaa jireen jaalalaa fi bakkaan sii qabu hundaafu. Sii malee baraan jireenyi nunatti mi'aawu bara. Akka ittoo soogidda hin qabneeti. Maashaallah dhugaa jaartii akkanaa kana qabaachuu kiyyattan hedduudhaan boona. Afme waan hojii takkan. Amma asuma sii wayya jettee duuba. Asuma malee kana booda asii miila fuudhuun hin jiru. Jannaa dhabee namni qabu jaarti jannata addunyaa keessa na bulchiti. Dhugaati jireenya kiyya kana gammachuudhaan naa guuttee jirta. Si qabaachuu kiyyatte hedduudhaan booda bareeddu. Yeroo numaan jechuu jirta moo achiin jechuu jirta sa? Sumaan hin jechuudha jira malee siin malee waan biraatan hin jiru hin qabaa giiftii. Ati giiftii dureetii yaa bara. Maaliif duuba kana hunda silkii irra qabamta? Dhimma hojii tokkoofiin xiqqishoo biizii ta'e dhimma kana yeroon fixe ni haasofna bal'inaan. Achi sirraa fagaadheetii miti. Asittu sirraa fagaadhee taa'uu hin danda'u warri beektan. San qofaa bareedduuti jedhu gaa rabbi.
jireenyuma kana malee anna bakka laawun hojiidhatti hin jiraa mila. Kanaaf malee anna akkanumatti nagaa fayyaa biiziif godhuudhaaf yeroon si arge. Jireenyuma kana nuuf fooyyessuuf hin dhimma adda addaa hojjechuudha. Duuba isa ogummaan ansi bira dhufellee taatu dalagaa tanarraa furan fudhattu. Bareedduu xiyyaa furaniin fudhadhaa yaadiin bakka qashti. Yaadi qashti maaliif asii deemta dhugaa rabbii? Asumaan jiraa bara dhiisam deemu. Dhiissi dhugaa rabbii kottu. Deemu qoy. An asumaayyoo na biraan teessee irra natti tolaan dhugaa. Anu sirraa fagaachuun fedhu bara. Ishi bareedduu xiyya. Hojiis hojjechuu hin dandeenye yaadni namitti kanaa sijjuma dura na deemu qoy. Kana jirtii moo lafta? Earfooniin kun eessa badee? Maal jechuudha wanni akkana? Maal labdisa? Earfoonii hiyyanii fudhattee mee? Maal khayriidha maaliin itti godha kunuun hin qabaan. Maal teessa? Dhugaa ati akkana hin shawwanne garuu. Waan na dho'istee godhu jirtuu jiraati. Lakkii jechuun wayin dhageeffachuu deema gaa gurra tokko ammas qarshiidhaan hin bitee milee callootee nyaawwanne kun. Maal ittiin beekaan bakka harkitee darbitee dhuftee asii wanti jettaan agarree boon baachitee mijatta. Deemeetiin ciisaan. Arrumaan nudiitii arguuf taa'amees. Hello lubbu. Akkam? Jirtaayi. Nagaa naa qabda bareedduu xiyya qashtii karameellaa. Akkas jettee lubbuu na balleessitatte ati. Dhugaa yaadne kee ammaal keessa akkan jiru hin beeku hedduu takkan bakka rakkadhee jira hedduu xiyya. Itti yaade dhugaa kun hojii hojjechuu hin dandeenye ammas qalseen hojii seera. Kanaaf giiftiin manaa ba'uu diddee jirti xiyyaan eega dhufte natti maxxantee mana keessaa gadi hin baatu manuma hirriibaa keessa teessi. Ishiin hagamsa mukkasitti maxxantu achi ofirraa baasi ka ergi yookiin suuqiidhumallee ergi kumtaatu ta'e bahe. Ramma tooftaa tokko itti baaseetuma geggeessa malee akkana. Ani si yaade gaa yookiin moo na yaadini yoo jette natti himi garuu dhugaa baay'een si yaadeni. Dhugaa kanan si yaadne immoo maaliin yaada jireenyi namichaa didee jira biyya lafaa kanarratti si malee jiru takka hin qabu dhugaa rabbii bareedduuti. Ayyeessi amma dhaqiiti haala jiru laalitti na bilbili. Bakka isin yeroo xiqqishoo booda waan baatu natti fakkaata yoo isin kan baane taates fuudheetiin magaalatti kuduraa fi muduraa kana baajata raashina manannaa bittee adeemtu saniif magaalatti erga akkan godhe akka manarraa baatu nin godha. Kanaafuu isheen kuduraa fi muduraa bitturraa bareedaa achi gabbaas. Tekstiin si godha bakka isii qajeelcheen yaa. Naa bilbili Nagatti. Sin jaalladha amma si yaadalla amma sitti. Baay'ee hedduu si jaalladha. Namni hirriibaa kana keessa kophaa isii maaluma naa godhu jirti garuu kanatti sa'aatii bira kana. Haniyyee jirtaa? Siifin jiraan? Ishtii bareedduu tiishee jirtaa? Ni jira kan. Kaametti ishee dhugaa rabbii si yaadee bar dhugaa. Mana siree kana wayin irraanfadheen eerfoonii kiyya. Lakki nagarree. Hanga ammaa isuma barbaadu jirtaa isaati. Barbaadutti hin jiraan harkanneen bakka na dabbareetiin itti dhiise bakka birra. Isa qafidaa yaaboo. Abbaa takkaa keessaa badeemsanu. Qobbadee. Biraadhis qaaduba. Ayyaa ta'u magaalaa gabbaatamoo ati manuma teessaan. Barreessa. Irraanfadhee hiriyaati ya beellamee jechuudha. Isiin harkuu deemaa bari yaaboo. Niin irraanfadhee. Kishoollee na biran turtu. Lakki qol. Deemeetiin dhufa dafee isii harkadheetiin dhufa. Amma yoo bakka itti wal beellamne geesse wallaahi. Xiqqishoo wajjin teenyoo takka. Habiibi asiin jiraan isa niin dhufa. Gabbeetiin kaafee wajjumaan deemna. Niin dhufaan jee. Na yaadachiiste yaaboo.
اوكي بقى انتورين امونا رانتورين يوش Hinturtu. غيان كي ينافين بريدو Niin ammaan dhufa. انتورينا Hinturu ammaan dhufa. اوكي بريدو تي Hiriyumati yaan harkadhee dhufa. بقى نغا نادي مش Kana sii deema. Arrumaan gudiitii harkaa qoyme. Habibi inni intura bakkaan siin jengee dhufa ammaan شين ta'a. رانتورينا Ayyee. كان Ayyee. Intura ammaan dhufa. Himmoo ka'een? يس 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 مرادين يوسين ولاتنا امباتي ولاتنا ان كتربان دي دو سين ركو مالي جرادين تو داميسا اورومو ولا مغان ككوماتا ما ملينا نوريجرو هلو اني اسجس اوكي كارن سرابنا جي Qeekee santuun harkaa badeeme. As jirtaay. ويلكم انا ادف بريدو Maaliyaa? Seenuuree? كم سين 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 Maaliyaa jaartiin kee immoo jabanaa siin mallee la daffiste lafaan kaastu. torban ma tokkicha dhufte kana muhammadiitiin nayitee jirti sa'aa 24 nama maxxante akka peedhaan irraa buqa'uu diddee jirti Amma isa deemte garuu isheen. kaffeedhaan hiriyaa kiyyan dubbiseettee Turtu deemte daftee dhufti la adda baafattee. adda baasaa xiqqishoonni turti amala isiitirraa gaafa baate na yaadattu mana kana keessatti Akkamati? nagaa Ijuma kee kana nawwee bara gashiin dhufte. ana moosii dhugaa rabbi Maal isheen deemtu? yaade dhugaa rabbi Deemtu? ni deemti bakka amma torbaan tokko ni gaaf jeetii yaada gaa yaada na baate bakka torbaan tokko achi an ammoo Waliif haayaannu. Torbee tokko guutuu bira turte ammoo kanan beeytu sammuun likkiin jiru nama maxxannaan namarraa achi akkas jechuun beeytu Ay, si yaade bara. yaalanis si yaadee jira si yaadee. kottaa hin asne Mana ishiitti immoo dhuftee akkana najjeesne kaaniitiin kee. eessatti osoo hin jiru moo ijaan akkana ol godhattee si ilaaluu hin dandeessu waayee Ati garuu amma ana moo shirra jaallatta garuu? sinirra jaalladha naman siin jijjiiruun qabu dhugaa rabbii Yaa yaadni xiyyaa jeesse. Achuma ta'e lakkisa isi qabbanaa walitti salaamu ta'e. qawma rabbirrahiim Akkamati? Barsi barbaada dhufeeni hojii deemtee naan jedhee akkamati? Maali bilbila Hayyam? keessatti ta'e? Bilbila keenya dirragaadha miti? Akkamati? Si yaadee dhufu hojii. Dafeetiin dhufeemi. wallaahi ani iyya dhiifama dhugaa dhiifama naa godhe bareedduuti iyya dhugaa rabbii Laala akkaan dafee dhufu kan na godhe. reefu na bira hin jiru naan hin jenne ani iyya dhugaa dhiifama naa godhe bareedduuti iyya dhugaa bareedduuti dhugaa bareedduuti iyya dhiifama naa Badee na godhe bira dhufe. lakkii Maali bareedduuti eessatti himta hojii? Nana rifadha. Manaan eegaa jira. Isi bareedduuti Si barbaadee dhufeeni yoo dhufuu isheen mana hin jirtu naan jedheen asirraan meeqoo si bukkee taa'eetiin rifeensa isaa irraa waan ta'e argeen irraa bubbusaan ture. Akkamitti hojiin waantun Ati hiriyaatii yaami falee? maal godhere? Maal godhere itti afaan guuttatte sun. Hin qaanfattu ati. Gaafa Dhagaan nama lola. salphisu bar karaa dheeraa nama noofoo. Ani hiriyaan jeetiin barsi amanee. Maal akkam maaltu Si ta'e? amanee jechuudha. Maaltu ta'e? Nama hundatti qoma dhiibeetiin dubbadhaa hiriyaa akkasiitiin qabanii. Hiriyummaa kee mana qisaree ammaa Hiriyaa godhe? akkas na jala deebitu haa. Maaliif godhe? Dhiiraa dhume biyya lafaatirraa. Siifan callise kanaaf siin kabajee bar mana keettan dhufe jedheen dogoggorri koo tana qofaa bar. Lakki mana kiyyatti utuu na Ati eenyuun dura beekta? Akkana nan godhin gudi. Eenyuun ana moo ishiitiin dura beekta? Dubbaan ani sillachuun man beekan dhugaa rabbii eenyuun kee ana moo ishiitiin dura beekta? Eenyuun dura beekta? Eenyuun irra caalaa? Waan tokko dubbadha. Sinaa deebisa. Torbaan maana dhufe kana obsuu dadhabdee hin ji'ati. Torbaan Fete gajaarsa kee adaba qabsiifadha. Lakki ati hiriyaa akkamiiti? Hiriyaa akkamiiti ati? Maal barbaada? Jaarsa kiyyarraa maal feeta? Eenyuun fedhe? Dhabame. Dhiiraan lafarraa dhabame hin Ana ati munaasa fayyada. Dhiiraan lafarraa dhabame deemachi. Siifan callise kanaaf si'a. Mana namaa Caalli siifan deemachi. waliin galaafatina Maa inni ati laayif irra jirtan isin waraabaa jira waliin galaafatina adaraa seeraa waliin galaafatina lubbuu laayyee sammaali laaybiin haadha kaabatu. waliin nu dhalu. Eenyuun maal ilaala? Maa inni?